asham daawwattoota keenya kan asham teek akkam nagaa fayyaa jirtu arras qophii keenya akkuma beekamu barnootatti kan xiyyeeffatudha akkasuma general knowledge irratti ammoo kan xiyyeeffannee koorsii haaraa kan eegallu ta'a jechuudha. Koorsiin kun koorsii waggaa sadaffaadhaatti namaaf kennamu. Koorsiin kun akkaan baay'ee barbaachisaa kan ta'edha. Koorsii kana eegaluun duratti namoonni chaanaala keenya haaraa taatan chaanaala keenyaaf subscribe, like, share godhuudhaan hawaasa keessan akkasuma barattoota bilayyan keessaniif share godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Barnoonni keenya amma kan eegalu ta'a. Hayya kana dura basic components of financial system ilaalle turre jechuudha. Amma financial market kan ilaalle turre financial institution irratti dhaabbachuu keenyatu beekamu ta'a jechuudha. Ammaaf garuu financial institution fi akkasuma itti aanus halaallu ta'a jechuudha. Firstly, financial institutions. Jalqabuma financial institution jechuun it is indirect financial. Shortly, indirect financial. Financial institution karaa kallattiitiin kan finance namaaf fandi godhu jechuudha. Akkuma sarkilee kana dura ilaalletti jechuudha paartii jalqabaa irratti kan haala sanii namaaf kan jechuudha gabaabatti. Okay, detail despite the important role of financial market, the roles in allowing the efficient allocation for those who have fund to invest and those who need fund may not always work described early. Dhaabbanni finance yookaan dhaabbanni jiddu gala seenaa jechuudha yookaan intermediary jedhamu kun jechuudha. Gaheen magaalaa yookaan markeetii financial markeetii keessatti barbaachisaa ta'us jechuudha. Namoota maallaqa investimentii gochuuf qabanii fi maallaqa barbaadaniif jechuudha. Namoota invest godhuu fedhanii fi akkasuma namoota maallaqa barbaadaniif ramaddii ga'umsaa akka qabu keessatti gahee guddaa kan taphatudha jechuudha financial institution jechuudha. Akkuma jalqabeenni salariin yeroo baankitti gamana dhiyeeffatu invest godhuudhaatti namni maallaqa barbaadu invest godhuudhaaf jechuudha gama sana waan dhufuuf inni gama isaan jidduu taa'ee indirectly nama barbaadu saniif kan kennu ta'a jechuudha. Nama fandiisan barbaadu jechuudha. Inni kun maal jedhama jechuudha. It is as a result financial system have found the need for special types of financial entities called financial intermediary or financial institution jennee moggaasuu dandeenya jechuudha. Financial institution jechuun akkuma kana dura isinitti himetti financial institutionin hedduutu jira jechuudha. Baankii haa ta'u, microfinance haa ta'u, dhaabbata liqii fi qusannaa haa ta'u, akkasuma credit union, insurance hedduutu jira jechuudha. Boqonnaa itti aanutti baay'inaan financial institution kan ilaallu ta'a jechuudha. Financial institution jennaan jechuudha. Basic components of financial system keessaa inni tokko isa kana jechuudha. Okay. When there are conditions make it difficult for a lender or investors of a fund to deal directly with borrowers of fund in market in financial markets. Kanarraa kan ka'e jechuudha. Financing gosa adda addaa qaama finance intermediary jedhamu jechuudha. Yeroo kana jechuudha liqeessitoonnii fi warri invest godhu jechuudha fandii magaalaa financial market keessatti liqeessitoota fandii waliin kallattii wal qunnamsiisuuf kan walitti dhufu jechuudha. Kan kallattii isaan lamaan san wal qunnamsiisuuf jechuudha. Al kallattiidhaan dhufe jechuudha. Abbichi maallaqa liqeesse nama kanneef nama isaaf liqeesse hin beeku. Abbichi liqeeffates nama isaaf liqeesse hin beeku. Garuu inni baankii irraa liqeeffate. Namtichi maallaqa kaayyates baankii kaayyate. Kanaaf isa jidduu jiru kana yookaan financial institution or financial intermediary jedhamu kanaatu jidduu kaayee investoroota fi liqeessitoota jidduu kan deemu ta'a jechuudha financial institution jechuudha. Okay. Financial intermediary include depository institution and non-depository institutions such as insurance company, regulate investment company and investment banks. Kunooti financial institution jechuudha wantoota type yookaan gosoota lama qaba jechuudha.
inni jalqabaa depository institution jedhama inni itti aanu non depository institution jedhama jechuudha isa kana bal'inaan boqonnaa itti aanutti kan ilaallu ta'a jechuudha insurance company regulate investment company investment banks isaan kun depository fi non depository keessatti argamu jechuudha isa kana takka takkaan eenyutu depository dha eenyutu non depository dha kajibu boqonnaa lammaffaarratti bal'inaan ilaallu ta'a jechuudha. Okay, the rules of financial intermediary is to create more favorable transaction terms than could be realized by lenders, investors, and borrowers dealing directly with each other in the financial markets. Gehen jechuudha financial intermediary kun jechuudha daldala mijataa liqeessitootaa fi investoroota yookaan liqeessitoota financial market keessatti kallattiin waliin hojjetaniin dhugoomuu akka danda'an uumuudha jechuudha. Akka kallattiidhaan wanta san hojjetan kan walitti fidu financial institution geensaa inni tokko isa kana jechuudha. Isaan lama jidduu taa'ee maal godha jechuudha daldala mijataa kan uumuu ta'a jechuudha. Okay, this is accomplished by financial intermediary in a two-step process. First, obtain fund from lender or investors or by selling financial claims. Kan giddu galeessi yookaan financial intermediary jedhamu kun jechuudha adeemsa tarkaanfii lamaatiin kan raawwatu ta'a jechuudha. Inni jalqaba it is a lenders and it is borrowers karaa lamaan kanaan hojjeta jechuudha. Firstly liqeessitoota yookaan investoroota irraa maallaqa argachuu yookaan finansiidhaan gurguruudhaan jechuudha. Maallaqa san investoroota irraa maallaqa argachuudhaan erga argatee maal godha it is selling financial claim godha jechuudha. Akkasuma inni itti aanu it is a lending or investing the fund that they borrow to those who need fund use the money to buy financial claims. Inni lammaffaa immoo maallaqa isaan liqeessan warra maallaqa barbaadaniif liqeessu yookaan invest godhudha jechuudha. Namoota maallaqa isaan maallaqa jechuudha warra maallaqa barbaadan saniif akka liqeessu godhuu irratti gaheen inni taphatu tokko kana jechuudha. Inni kaan immoo investoroota irraa maallaqa argachuu yookaan maallaqa walitti sassaabuu yookaan gurguruu inni kunis gahee isaati jechuudha. Yookaan maal jedhama it is use the money to buy financial claim jennaan jechuudha of economic units. There are funding them jechuus dandeenya jechuudha. The fund that financial intermediary acquire become depending on the financial claims, either the liability of financial intermediary or equity participants of financial intermediary. Maallaqni financial intermediary tokko argatu jechuudha. Finance irratti hundaa'uun itti gaafatamummaa financial intermediary yookiin hirmaattoota kapitaala financial intermediary kanaa ta'a jechuudha. Isaan san keessaa maallaqni giddu galeessaa yookaan itti argatan jechuudha karaa kanaan argatu jechuudha. Maallaqni financial institution kun jechuudha tokko liqeessuu yookaan invest godhudha jechuudha. Qabeenya yookaan liqeessuudha yookaan invest godhudha. Akkam jechuudha akka financial giddu galeessaatti kan ta'u ta'a jechuudha. Haalli dalagaa yookaan rooliin inni hojjetu jechuudha. Okay, inni basic components of financial institution inni dhuma regulations of financial activity jennaan jechuudha or financial activity inni kun qajeelfama mootummaa keessatti financing akkam akka ta'u kan laallu ta'a jechuudha. Inni kun hedduminaan seenaa warra USA dubbachaa jira jechuudha. Gabaabumatti inni regulationin kun jechuudha qaamawwan sadan inni kun most government throughout the world regulate various aspects of financial activity because they recognize the vital role played of a country financial systems. Mootummoonni addunyaa guutuu keessatti jechuudha guutuma keessatti argaman irra caalaan isaanii sirna finaansii biyya tokko gahee murteessaa akka qabu waan hubataniif sochii finaansii gama adda addaatiin to'atu jechuudha. It is IFRS or GAAPs wantoota financial institution ta'an hedduu keessatti
kan regulation baasan ta'a jechuudha financial institution jechuudha. Inni armaan gadi seenaalee uummata Ameerikaa irratti kan dubbatu jechuudha. Gabaabumatti regulations of financial activity jechuun qajeelfama financial activity yeroo yeroodhaan jijjiiramu keessattis basic components of financial system kan hojjetamu ta'a jechuudha. Okay, the second is or rules of financial systems. Gahee financial systemin taphate kan laallu ta'a jechuudha. Gahee akkam taphateedha. Gahee as armaan gadi kana jechuudha. Gaheewwan afur kan financial systemin taphate kan laallu ta'a jechuudha. The first are the financial system or rules of financial system is promotions of liquidity. Promotions of liquidity is the major function financial system is providers of money and monetary assets for products of goods and services. Jechuun liquidity guddisu yookaan promote godhuudha. Gaheen guddaan inni taphachaa jiru marketing tokko jechuudha. Converted the asset to cash jechuudha. Meeshaa yookaan qabeenya nuti magaalaa geessine kaashitti yeroo kan jijjiiru ta'u it is liquidity jennaan jechuudha. Liquidity kanarratti marketing san yookaan magaalaan san gahee guddaa kan taphatu jechuudha. Wal jijjiirraa irratti jechuudha. Isa kanarratti hojiin guddaan sirni finaansii qabeenya yookaan meeshaalee fi tajaajilootaaf yookaan good and serviceedhaaf maallaqaa fi qabeenya maallaqaatti jijjiiramu dhiyeessuudha jechuudha. Gabaabumatti jechuudha. Liquidity jechuun. Okay, this should not be any shortage of money for product venture. In financial language, the money and monetary asset are refers to as liquidity. Akka afaan finance jechuudha. Maallaqni fi qabeenyi monetary or money value or monetary asset jechuun jechuudha. Maallaqaa fi qabeenya biroo khasaaraa malee salphatti gara maallaqatti kan jijjiiruu danda'u maal jedhama jechuudha. It is liquidity jennaan jechuudha. Meeshaa money or monetary asset kara maallaqatti yoo kan jijjiiramu ta'e it is liquidity jennaan jechuudha. Jalqabuma gaheen guddaan magaalaan tokko taphatu meeshaa gabaadhaaf dhufe tokko gama kaashitti yeroo kan jijjiiru ta'u gahee guddaan inni taphatu gahee kanaa jechuudha. In other words, liquidity refers to cash or money and other assets which can be converted into cash readily without loss. Karaa biraatiin jechuudha. Hojiiwwan sirna finaansii tokko keessatti jechuudha. Hojjetaman hunda liquidity waliin kan wal qabatan yookaan dhiyeessii liquidity waliin kan wal qabatanidha. Isa kana ta'e maallaqa kaashii tokko yookaan maallaqa yookaan qabeenya tokko yeroo gama kaashitti jijjiirru jechuudha. Without loss hanqinaan malatti wantoota wal madaalaniin yoo wal jijjiirre liquidity jennaan jechuudha karaa biraatiin. Inni itti aanu mobilized of savings gaheen finaansiin taphatu jechuudha. Inni bira sosochoosuudha jechuudha. Qusannaa akkuma jalqaba jee maallaqa xaasaa keessa taa'uu fi maallaqni baankii keessa taa'u garagara jechuudha. Maallaqni baankii keessa taa'utti hin jiru. Maallaqni xaasaa yookaan akka hawaasni keenya kaayyatu sanitti taa'u san immoo waan ta'a waan dhaabbatee waan taa'ee jiru jechuudha. Sossoon jechuudha. Ha baankii keessa jiru immoo haa taa'u malee sossoo'insa irra jira jechuudha. Invest ta'uu jira jechuudha. Sossoo'insa kanaaf baay'ee kan gahee guddaa taphate financial marketidha jechuudha. Isa kana detail yeroo goonu another important activities financial institutions mobilize the saving and channel them into product activity. They channel fund from those who have a saving to those who have more product use of them. Hojiin barbaachisaan sirna finaansii inni biraa garuu maal jedhama jechuudha. Mobilized of saving jennaan jechuudha. Isa kana jechuudha maallaqa warra qusannoo qabanirraa
gara warra itti fayyadamaa ta'utti yoo kan geessinu ta'u mobilized goone jechuudha. Maallaqa namni qusate haaya tokko nuti fuunee maalitti jijjiirraa jechuudha. Gama namaaf itti fayyadamuu deemutti yoo kan deebisnu ta'e it is mobilized of saving jennaan jechuudha. Qusannaa sosocho'aa jiru jechuudha. And the financial system should be offer appropriate incentive to attract saving and market them available for more product venture. Thus, the financial system facilitate the transformations of saving into investment and consumptions. Sirna finance keessatti jechuudha qusannoo hawwatuu fi hojiiwwan bu'a qabeessa ta'aniif akka dhiyaatan gochuuf onnachiiftuu sirrii kan ta'e dhiyeessuu qaba jechuudha. Mobilizing saving yeroo ta'u jechuudha. Maaliif namni liqeeffate sanis dhufee maallaqa isaa dhabuu hin qabu. Namni fudhatu sunis fudhachuudhaaf yeroo dhufu dhabuu hin qabu jechuudha. Maaliif kanarraa kan ka'e baankii nama fakkeenyaaf yoo ilaaltan baankii haarofni yeroo hundeeffamu akkanumatti lafaa kaa'amee hin hundeeffamu jechuudha. Fakkeenyaaf baankii Raamis yoo kan fudhattan taate baankiin faayinaansiin naashinaal Itoophiyaan jechuudha. National Bank of Ethiopian seera baasaa jechuudha. Maallaqa hagam takka akka kaayachuu qabu. Yeroo namni fudhachuu fadhuu fi yeroo namni liqeeffachuu fadhuus hagam takka akka qabaachuu qabu. Qarshii biiliyoona 3 yookaan biiliyoona 4 na fakkaata. Hagas takka qabee taa'anii jechuudha. Maaliif yeroo namni dhufee deposit godhuu danda'a akkasuma withdraw godhuu danda'a jechuudha. Yeroo kana maallaqa isaaniitti invest godhuu dandeessaa. Yeroo isaan kaan dhufanis qusannaan keessa sosocho'aa jira jechuudha. Haala kanaan kan fayyadaman ta'a jechuudha. Onnachiiftuu sirrii ta'e dhiyeessuu qaba jechuudha maallaqa yeroo qabatu jechuudha. Haala kanaan jechuudha sirni faayinaansii qusannoo gara investimentii fi akkasuma gara fayyadamaatti akka jijjiiramu haala kan mijeessu ta'a jechuudha. Mobilized of saving yeroo jennu jechuudha. Inni itti aanu provide financial services jechuun tajaajila faayinaansiidhaa kennuudha jechuudha. Akkuma amma jenne jechuudha. Depository yoo sit dhufe deposit godhuu qabdaaf, withdrawal yeroo dhufes withdrawal godhuu qabdaaf jechuudha. Provide of financial system. It detail we assume that most people are risk averse. That is, they are prepared to make a payment or sacrifice some income or in order to avoid uncertainty, especially if the uncertainty may means the possibility of a serious losses. Tajaajila faayinaansii kennuu kanarratti jechuudha. Namoonni baay'een balaa irraa kan fagaatan ta'uu isaanii fudhanna jechuudha nuti yeroo ilaallu jechuudha. Garuu hedduu kan ittiin riskiin heddummaatu ta'a jechuudha yoo baalaansii hin qabaanne jechuudha dhaabbanni san jechuudha. Kanaas jechuudha mirkanaa'uu dhabuun akka hin uumamneef kaffaltii raawwachuuf yookaan galii tokko qopheessuu irratti waan galu tokko jechuudha maallaqa. Maaliif namni kun fudhatu baay'achuu danda'a guyyatti yookaan kan liqeeffachuu baay'achuu danda'a. Fakkeenyaaf fudhatu yoo kan baay'achuu danda'u ta'e maal godhuu qabda? Galii qopheeffachuu galii guyyatti institutionii saniif galu heddummeeffachuu qaban jechuudha. Keessumaa jechuudha mirkanaa'uu dhabuun sun khasaaraa guddaa fiduu danda'a jechuudha. Maaliif yoo namni kun dhabe kastamariin kee aaruu hin qabu jechuudha. Kastamarri akka hin aarreef wanti hundi guutamuu qaba jechuudha. Tirfiidhaan taa'uu qaba jechuudha. Kaashnii faayinaansii saniif taa'uu qabu jechuudha. Okay, and among the non-depository taking institutions, this service are carried out by insurance company. They allow people to choose the uncertainty of a slightly reduced current income reduced by the premium they pay in exchange of avoiding a catastrophic loss of income or wealth of some accident should occur. Fandi kanarratti jechuudha yookaanu tajaajilta kanarratti namoonni balaan tokko yoo uumamu jechuudha qabate khasaaraa hamaa keessa galaa jechuudha qabeenyi sun khasaaraa hamaa keessa galuu irraa of eeguuf galii amma xiqqoo hir'ate jechuudha. Premium isaan kaffalan hir'ate akka filataniif hayyamuu qaba jechuudha. Premiumiidhaan jechuudha.
kennamuufii qaba jechuudha. Akkasuma fandiin jechuudha uummata pension ta'an jechuudha. Akkasuma pension fandii warra ta'e kanaaf jechuudha maal godhuu qaba jechuudha. Imaanaa yookaan investimentii sanirratti qusattootaaf carraa qabeenya faayinaansii adda addaa kuufachuuf kan kennan yoo ta'e illee tokkoon isaanii haala xiqqoo adda ta'een kan raawwatan ta'uu qaba jechuudha. Akkuma jalqaba jee maallaqni kun akka galii ta'uu qabu himnee jira jechuudha. Financial institution tokko keessatti namni kun fudhachuudhaaf ni dhufa. Kanaaf ammas kun pension fundiidhaaf kan dhufu ta'a jechuudha. Kanaaf maal godhuu qaba jechuudha. Depository baasuu qaba jechuudha. Yookaan buuka deemee maamila heddummeeffachuu qaba. Maaliif sababa nama tokko naqeen maallaqni hedduun galuu danda'a. Maallaqni hedduun isaanitti as bahuu danda'a jechuudha. Karaa kanaan fayyadamee namoota kana tasgabbeessuus kan danda'u ta'a jechuudha. Yeroo tajaajiltaa kan jechuudha. Provide financial service. Tajaajila yeroo kannu baay'inaan maal harkata jechuudha. Akka namni buuka yeroo baafate akka namni maallaqa gamanatti yookaan financial institution isaanitti galchuuf karaa banaaf jechuudha. Kanaaf karaa kanaanis ni argatu jechuudha. Akkasuma karaan biraa boondii yookaan shareholderii isaanii qabanii liqeessu. Boondiin akkuma beekamu gaa boondii bishaan Abbayyaatti jira. Akkasuma hundarratti namoonni boondii ni bitatu. Boondii san qabsiisee National Bank of Ethiopiaattis fedhu qabachiisuu danda'a jechuudha. Financial institution tokko isaanirraa liqii fudhatee hojjetuu danda'a jechuudha. Namoonni yeroo dhufe maamilli isaa hin dhabu jechuudha. Yeroo takka yeroo argitan maallaqa kuma 5 ol baasuu hin dandeessan, haganaa ol baasuu hin dandeessan jedha namni. Maaliif gama sanii boondii sirreeffachaa jiru jechuudha. Yookaan deposit waan godhuu qaban waan sirreeffachaa jiraniif maallaqa haala sanii nama dhorku. Akkasuma haala yeroo hin taaneefis yeroo takka kan godhan ta'a jechuudha. Hedduminaan garuu yeroo depositni xiqqishoo irraa xiqqaatu haala kanaan firraa xiqqeessuudhaaf karaa kanatti kan fayyadaman ta'a jechuudha. Kanaaf tajaajiltaa kennuudhaaf haala kana irratti xiyyeeffatanii hojjechuu qabanii jechuudha. Gaheen inni taphatu kana jechuudha. Provide financial service kennanii jechuudha. Haala kana yeroo kennan rule of financial system keessatti hojjetan jechuudha. Gaheen isaanii gahee kana ta'uu qaba jechuudha. And the last are offer portfolio adjustment finance facility. Inni afraffaa jechuudha mijeessitoota jechuudha. Sirreeffama portfolios dhiyeessuu jechuudha. Yookaan accumulation fund jechuudha. Maallaqa akkuma jalqaba portfolioon maallaqa dhaabbate jechuudha. Maallaqa yeroon itti turee abbaan fudhachuudhaaf dhufuu diduufaadha jechuudha. Isa kanarrattis kan gahee taphatu jechuudha. Akkaataa inni itti sirreessuun jechuudha. Lastly, it should always remember that while savers may be building up a portfolio of wealth by acquiring financial asset, they want to be able to rearrange that portfolio from time to time as they observe change in risk return characteristics of the assets which they hold. If we use the phrase net acquisition to describe the additional assets that a household is able to add to its portfolio each year, we must remember that a portfolio may have been sold as part of the portfolio adjust process. A financial system must provide people with the means to make cheap and frequently adjust to their portfolio of asset and liability. Yeroo hunda jechuudha yaadatamuu kan qabu ta'a jechuudha. Qusattoonni qabeenya faayinaansii san irratti argachuudhaan portfolio yookaan qabeenya jijjiirama yookaan balaa yookaan bu'a qabeenya sana irraa akka mul'atu yeroon portfolio sana irra deddeebi'anii qindeessuu danda'u jechuudha. Akkuma balaa yookaan bu'a qabeenya sana irratti mul'atu arganiin portfolio sana yeroodhaan maal godhu jechuudha. Portfolio godhuu danda'u jechuudha. Kanaaf qabeenya dabalataa maatiin tokko waggaan portfolio isaa irratti dabaluu danda'u ibsuuf gaalee maal yookaan maal fayyadama net acquisition fayyadama jechuudha. Yookaan accumulation net accumulation fayyadamuu danda'a jechuudha. Qabeenyi tokko
portfolio keessa jiru jechuudha akka qaamaatti gurguramuu waan danda'uuf bittaa waliigalaa qabeenya baay'ee guddaa ta'u akka danda'u yaadachuu qabna jechuudha. Kanarraa kan ka'e jechuudha sirni faayinaansii tokko namootaaf liability or portfolio isaanii irratti sirreeffama gatii salphaa fi irra deddeebiin akka godhan mala kan kennu ta'a jechuudha. Maaliif irra ilaallachuu qabu jechuudha. Maal tokko ture fakkeenyaaf akkuma jalqaba jee maallaqa ergameetuma taa'u yoo kan ta'u ta'e gaheen isaanii maal taphata jechuudha. Portfolio kanarratti kan fayyadaman ta'a jechuudha. Gahee isaan taphatan keessaa yoo abbaan dhufe haaluma sirriitiin beeyisaa wajjin yoo kan dhufe ta'e baasin jechuudha. Gaheen isaan taphatan kanaa jechuudha. Osoo beeyisa baasuu baataniituma cal jedhanii guyyaa hagana keessatti yoo dhufuu dhabdan portfolio goonaa jedhamee dubbatama. Kanaaf isaan garuu maal godhan jechuudha beeksisa itti baasu. Gaheen isaan taphatan keessaa tokko financial systemiin keessaa jechuudha. Yeroo beeksisa san baasan beeksisa sanirra dhaabbatee jechuudha namni dafee maallaqa isaa san baafachuu danda'a jechuudha. Maaliif maallaqa waggaa meeqa ture akkanumatti taa'u jechuudha akka waan abbaan biraa du'ee yookaan biraa wanta ta'e tokkotti cal jedhama jechuudha. Kanaaf yeroo kana dafanii baafachuu qabu jechuudha. Akkuma beektan namni yeroo kan du'u ta'u book account isaa seeraan jechuudha waraqaa galfatee wantoota hedduu godhee akka baasaniif portfolio kanatu gahee guddaa taphataa jechuudha. Kanaaf gaheen isaan taphatan arfan kanaa jechuudha. Jalqaba maal jenne promotion of liquidity dha jechuudha. Maallaqa meeshaalee yookaan qabeenya tokko gama maalitti jijjiiruudhaan gama kaashatti yoo jijjiiru ta'e gahee guddaa inni taphatu tokko kanaa jechuudha. Gahee inni itti aanu maallaquma isaan bira taa'u kanaa jechuudha mobilized godhu jechuudha. Wanna namni qusate kana mobilized namatti fayyadamuuf dabarsuudhaan akka hojjetan godhu akkasuma financial service irratti provide godhu jechuudha. Financial service kana namaaf kennuudha. Akkuma jalqabanii depositara kennuudha. Akkasuma yeroo namni dhufee tajaajiltaa kennuu fi maallaqa baasuu fi akkasuma maallaqa qusachuu fi wantoota kanaanis gahee taphata. Akkasumas boondii garagaraa yoo maallaqni irraa irra ta'ellee boondii garagaraatiin fidee maallaqa liqeeffatee namoota kastamara isaa tajaajiltaa yookaan serviisii kennuufiin kun gahee guddaa financial systemiin taphate jechuudha. Akkasuma portfolio akkuma jenne beeksisa baasuudhaan akka wanti kun hin dhaabbanneef namoota yaadachiisee irraa akka fudhatan akkasuma namoota maturity datein gahee jechuudha. Akkasuma dhaqanii akka waraqaadhaan sirreessan irraa fudhataniif gahee guddaan isaan taphatan gahee arfan gurguddaa kanaa jechuudha. Inni itti aanu goals of financial system jechuudha. Kaayyoon isaa yookaan goolsiin isaa maal akka ta'e kan laallu ta'a jechuudha. Kanaaf har'aaf qophiin keenya asirratti kan dhaabbatu ta'a jechuudha. Har'aaf kanarratti yoo dhaabbanne gaariidha. Kanaaf namoonni chaanal keenya haaraa taatan subscribe, like, share godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaan akkuma gaabarnu waggaa sadaffaa eegalaatanitti eegallee jirra kunuuti itti fufnaa akkasuma wantoota garaagaraa hedduus qopheeffannaa jechuudha. Kanaafuu nu cinaa dhaabbadhaa like, share nuuf godhaa. Barattoota keenya hunda biraanis share godhuudhaan wal bira gahaa isiniin jenna jechuudha. Galatooma.